egaa Johor Mohammed akkuma tikhaas direemtana wayita dirree xayyaara gangaa angoonni mootummaa qeeyirooniif karreen Oromoo akkasuma uummanni Oromoo kumaan tamaan lakkaamangaa argamuudhaan simannaa oo'a fi adda ta'e godhaniif jiru. Simannaa obbo Johor Mohammed kanaaf akkuma amma dura gabaasaa turre ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagararraa bifa adda addaatiin mimmiidhaganii simachuudhaaf gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee seenaa turanii jiru. Johor Mohammed wayita murtii kanarra gahuu magaalota akka Ginciif Ambollee lafa guca qabsoo bilisummaa Oromootaan anneen akka Awwadaa kanallee ni dhagajee waadaa seenee jira. Akkuma waadaa seenee waadaa san guutuudhaan murtii san guutuudhaan magaalota Amboof Ginci keessa miila qullaa faana qullaa deemuun egaa Johor Mohammed quuqama sabummaa fi murtii ummataaf dabarsanillee hojiitti hiikanii jiru. Kana cinaa wal qabatee pirezidaantii Dr. Lammaa Magarsaatiinis achuma galma Mileemii san keessatti wal arguudhaan haasaa jajjaboo egeree Oromoodhaa ibsan hedduu dubbatanii jiranii. Waltajjii san irratti akkuma tireefuu haastee واحد دبته مجاي أشيخ ستي وني هدو بدري والتجي سيرتي وانتي هدو قلبي نموت باي أورمو كوفا سونتاني سبوت برالي وانتي هواتي جرو تانكي وقودا أفن كنا موتوما وياني اتراساتوري أبو جوهر محمد لابتوبي ساني بريزيدنتي بلشين سموتوما نانو أورومياتيف أكا كنتي كنني egereedhaaf Oromiyaa yookiin muuzeemii uummata Oromoo tokko keessa akka yaadannootiif akka taa'u dhaamsa jedhullee kan dabarsan obbo Jawaar Mohammed akkanumallee haasaa galma mileeniyeemiitti bakka Oromoonni 25,000 ol argaman qeerroo qarree manguddoo ayyolee hedduu fi akkanumallee qondaalonni mootummaa olaanoon kan naannoo fi kan federaalaa iddoo argamanitti qeerroo qarreedhaaf kabajaa fi galata guddaa galchaniiru. Obbo Jawaar Mohammed maaliif qabsoon tun ifni kun wareegama qeerrootiin akka as gahe ifaan ifatti obbo Jawaaris haa ta'u pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaas dhimma kanarratti dubbatanii akkuma ammatuu kaaste egeree Oromiyaa irratti qabsoo tooftaan qeerroon kalee eegale sun amma immoo itti fuufee biyya ijaaruu fi biyya tana misoomsuuf wal dhageettiidhaan akkanumallee Oromoon sabaaf sablammoota dhiibee kan ofittummaa qofatti bilisoomee ittiin qananii osoo hin taane saba kaawwanillee hammatee akkuma aadaa isaa sirna gadaa kaleessatti itti fuufu kan jedhu ibsa kennan. Dhuguma Usmaan Johor Mohammed wayita laapitooppii yookaan kompiitara san Dr. Lammaadhaaf kennan akka ragattillee abbaa gadaa Dr. Sambato yaamanii Dr. Kabajaa Bayyanaa Sambato kennanii fi jiru egaa kun kan agarsiisu dhugumatti hayyuunni Oromoo biyya alaa jiranii fi kan amma carraa argatanii biyya bulchaa jiran hagamta akka walitti isaan siqanii fi hegeree Oromoo irratti waliin hojjechuuf hagamta akka isaan muratanii kan agarsiisu kun waan Oromoota hedduu gammachiisee egaa kanneen tokkummaa Oromoon feenillee mataa dhukkubse ta'ee galmaa'ee jira. Kana qofa osoo hin taane egaa wanni asitti dagachuu hin dandeenye akkuma gammachuun jiru gaddinis ni jira. Dargaggoonni baha Oromiyaa magaalaa Awwadaa irraa simannaa Dr. Johor Mohammediif kan akkuma simannaa kana bifa gammachuutiin godhan osoo gara biyyaa deebi'an jiranii balaa konkolaataa isaan mudateen namoonni lama lubbuun dabruu isaanii gabaasaa turre. Egaa kunis waanuma sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yaadannuu fi osoo gara simannaa kanatti dhufin namoonni konkolaachisan akka ifeeggannoo godhanillee gorsa kennaa turre. Haa ta'u garuu rabbiin jeen oolamtuu namoota balaan kun irra ga'ee rabbiin jannata haa kennuuf akkasuma maatii isaanillee rabbi jajjabina haa kennu jennaa gara fuula duratti illee namoonni bifa gammachuutiin bakka tokkotti argamuuf deeman ifeeggannoo akka godhan carruma kanaan dhaamu barbaanna. Usmaan yeroo garagaratti biyya san keessatti balaan konkolaataa mudatee lubbuu lammiilee akka galaafatu beekamaadha. Amma duras wayita Koloneel Aliyyii Cirreetiif goota Oromootiif sirni awwaalchaa geggeeffamu namoonni hedduun sirna awwaalcharraa yeroo deeban dhumachuu isaanii gabaasaa ture. Inni amma ta'e kunillee kanuma wal qabataa Ambootiif waadaa tokko galaa jedhan obbo Jawaar guyyaa bilisoomne Amboof Ginciin keessa miila qullaa adeemuudhaan kabajaa fi kaayyoo wareegama qeerroon har'a dabarsan kan agarsiisu miila qullaa
magaalaa san keessa ni deeman jedhanii waadaa san guutuudhaan ka osoo namoonni baay'een sodaa nageenya isaaniitiif illee waa adda addaa yaada garaagaraa kaasaa jiran obbo Jawaar miila qullaa deemuudhaan waadaadha jedhanii guutaniiru akkanumallee magaalaa Gincitti jechuudha siidaa yaadannoo qeerroo Oromoo jaagamaa badhaanee bakka handhuura magaalattii keessatti dhaabuudhaan akka iddoo oolmaa dargaggoota fuulduratti ijaaramuu fi akkanumallee fuulduraaf ammoo Oromiyaa guutuu keessatti daandiin Gincii jedhamu iddoo hedduutti akka moggaafamu dhiibbaan godhaa hanga danda'e ni hojjedha kan jedhu waadaa galaniiru. Egaa siyaasillee akkuma argaa ta'e hin jirru iddoowwan yookiin waajjiraalee mootummaa guguddaa kan federaalaa maasaraa mootummaatti illee pirezidaantii Rippaabilikaa Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomaatiin illee wal arganii dhimma haala yeroo irratti keessaa haala miidiyaa OMN ilaalchisuudhaan OMN fuulduratti haala kamiin dalaguu akka danda'u jiila OMN qabatanii obbo Jawaar seenanii haasaa wajjin taasisaniiru. Ammas guyyuma har'aallee dirree xayyaaraa deemanii hooggantoota achi jiranii fi haalatti daawwataa turantu jiru. Gaariidha Usmaan akkuma tuuqaaste Jawaar kana qofaa miti karaa nageenyatiin rakkoo daangaa bulchiinsa naannoo Somaalee fi Oromiyaa jidduu jirullee furuudhaaf karoora akka qabanii manguddoota fi abbootii amantaa waliin haasa'anii rakkoo kana furuuf akka jiran amma durallee dubbatanii jiru isaan kanallee adeemsa keessa irratti hojjetan jaameetii eegamaa jira kana qofaa miti naannolee tokkollee ni daawwata jaameetii dubbatamaa jira garuu mirkanee miti naannolee akka Amaaraa Tigraayillee ni daawwata jaamee dubbatamaa jira haa ta'u garuu mirkanee miti Jawaar haga ammatti murtii kanarraa akka ga'e ifatti wanni beessee hin jiru gama biraatiin Jawaar Mohammad torbee taanu kana keessa gara Saudi Arabiyaa deemuun hawaasa Oromoo Saudi Arabiyaa jiran daawwatuuf ni jiru achirattis haala sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo irra jirtu kanarratti hawaasa Oromoo Saudi Arabiyaa jiran waliin dubbatuuf jiranii hawaasni Oromoo Saudi Arabiyaa keessa jiraatan yeroo dheeraaf qabsoo bilisummaa Oromoof wiirtuu lafee dugdaa ta'uudhaan ummata akkaan jaba gargaarsa qabsoo bilisummaa Oromoof ummata godhaa ture ummata Jawaar achi dhaquun hamilee isaanii dabalu akka ta'e dubbatamaa jira Jawaar Mohammad torbeettaan kana keessa gara Saudi Arabiyaa ni imala baay'ee eegamaa jira biyyoonni hedduunis Jawaar Mohammad dhaqee akka isaan dubbisu ni barbaadu akkasumas biyyuma keessattuu magaaloleen hedduun Jawaar Mohammad as dhufee nu laaluu qaba kajanillee ni jiranii nutillee keessan Jawaar akkamitti nu biran dhufne kajuu yaada adda addaa nutti dhiheessaa jiru Jawaar Mohammad karoora isaa gara fuula dura Oromiyaa daawwachuuf qaban tarii bifa bal'ina qabuun itti deebi'u jenneeti abdanna Usmaan isa kana kan Ayee gaarii ka mata duree kana keessa hubaanu mata dureen keenya lammata akkuma jalqabarratti ibsuuf yaalleetiin jenne tibbana akkuma namuun quba qabu adda bilisummaa Oromoo Asmaraa jiruu fi mootummaan Itoophiyaa marii araaraa taasisuudhaan waan milkii ta'e tokkoon gadi baanii tibbana miidiyaadhaaf ibsa kennaa ta'e hin jiru kunis adda bilisummaa Oromoo asiin dura akkuma yaadatamu gaafa muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed Eertiraa magaalaa Asmaraa daawwatanitti wal arganii dhimmoota dhaaba adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa rakkoo jidduu jirtu karaa nagaatiin furanii dhaabni kun waamicha mootummaan Itoophiyaa keessaa Dr. Abiyyiin erga muummicha ministeeraa ta'anii paartiilee mormitoota gara dirree siyaasaa bal'isuudhaan gara biyyatti galanii qabsoo karaa nagaatiin akka gaggeessan waamicha taasisuudhaan dhaabbileen siyaasaa hedduun gara biyyatti galaniiru adda bilisummaa Oromoolee kan akka fudhatuuf Dr. Abiyyiin Asmaraatti jila olaanaa adda bilisummaa Oromoo waliin hooggantoota wajjin Asmara wal arganii irratti dubbatanii haala mijeessuudhaaf fuuldura walii galaniitiin gara biyyatti deeban Dr. Abiyyiin haa ta'uutii kaadheenya kana guyyoota lamaan sadan kana keessa jilli bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaatiin durfamu marii araaraa kanaaf gara Asmaraatti imaluudhaan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo wajjin marii taasisanii haalota jira irratti walii galanii adda bilisummaa Oromoolee lola akka dhaabe labseetiin jira akkanumallee waliigaltee irra gahanii gara biyyatti galuudhaan qabsoo adeemsisuudhaaf ibsa baasaniitiin kan jedhan tole kaamee Badri atillee qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokkodha bosona turtee akkanumas Eertiraallee yeroo dheeraadhaaf turteetiin jette mee asumaan baga gammaddeen siin jedha adda bilisummaa Oromoos mootummaadhaan walii araarame qabsoo karaa nagaatiin itti fufuudhaaf hiree kanarra gahuu siin jecha mee walumaa galatti araara kan akkamitti ibsita akka nama achi keessa turetti illee Tole Usmaan ulfaadhoo adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu yeroo dheeraaf almost gara waggaa 20 oliif erga wayyaaniin kun dhufee bifa adda addaatiin mootummaa kana dadhabsiisuuf qabsoo kallattii hedduun dhaaba godhaa ture
qabsoo godhaa ture kana keessatti adda bilisummaa Oromoo yeroo garagaratti ni yaadatte yoo ta'e mootummaa kana waliin araaramuuf bakka qaamni sadaffaa jirutti rakkoo biyyattii furuuf qophii ta'uu isaa irra deddeebi'ee ibsaa ture. Mootummaan Itoophiyaa yeroo rakkate malee adda bilisummaa Oromoo ifitti kaleessuu akka hin dandeenye qabatamaanis mul'ataa ture yoo yaadatte ta'e bara 2005 keessa wayita filmaanni biyyattii gaggeeffamu dhaabni Qinijjiit Finfinnee guutummatti injifatu adda bilisummaa Oromoo waliin dubbatuudhaaf qophii ta'uu isaa haal duree tokko malee mataan biyya sanii du'aan boqotan muummee ministeera duraanii jechuudha Obbo Mallas Zeenaawiin dubbatanii turan jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo yeroo rakkate mootummaan kun waliin dubbachuuf fedhii agarsiisa. Yeroo kaan garuu akka diinatti ilaalaan sababa isaatiinis sababa dhaaba kanaatiinis ijoolleen Oromoo dargaggoonni Oromoo uummanni Oromoo akka waliigalatti hedduu miidhamanii jiru. Isaan kun ni hidhaman ni saamamu ni ari'amu. Egaa dadarkaa hedduu keessa ture jechuudha dhaabni kuni. Erga muummeen ministeera Dr. Abiyyi gara taayitaa dhufan immoo haalli siyaasaa Itoophiyaa guutummaatti waan jijjiirame fakkaata Usmaan. Dhaabonni siyaasaa dur mootummaan sun afaan qawweetiin malee abadan hin jilbiifachuu jechaa turan yeroo ammaan tanaa hafuura gaariin mootummatti siqaa jiru. Mootummaanis hafuura gaarii amala duraan hin qabneen akkuma muummee ministeera dubbachaa ture san itti dhiyaachaa jira. Kun ammoo keessa mormitootatti gammachuu uume jechuudha. Ilaalchi siyaasaallee akka jijjiiramu keessatti yaada fide jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo amma durallee yaadatte ta'e ibsa gabaabaa baasen haala biyyattii keessatti baroota dheeraaf hidda gajjabeeffate rakkoo jechuudha. Kana furuudhaaf mootummaa waliin dubbachuuf qophii ta'uu isaa bakka qaamni sadaffaa jirutti beeksisee ture. Jidduma tanaan ammoo ibsa baasee mootummaa Itoophiyaa waliin hafuura gaariirra jirra waliin haasa'aa jirra waraanni bilisummaa Oromoorreen lola akkan hin lolle ajaja dabarsee ture. Tibba kana gaa akkuma hundi keenya quba qabnu muummee ministeera Dr. Abiyyi Ahmad murtii Jansan gara hojiitti jijjiiruun akkuma yaadatte galma barkumee keessatti Johar Muhammad torbee kana keessa dhiheenyatti pirezidaanti Lammaan rakkoo adda bilisummaa Oromoo mootummaa jidduu jiru akka furan amaanaa jedhanii turanii amaanaan sun olee osoo buliin Dr. Lammaa Magarsaa gara Asmaraa imaluudhaan adda bilisummaa Oromoo qunnamee adda bilisummaa Oromoo garee obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu waliin hafuura gaariirra ganee jiru waliigaltee gaariirra ganee jiru qaamonni lachuu waliigalteen isaanii kan milkaa'u ta'uu isaa qabxiilee tokko tokko irratti walii galanii hanga hafees adeemsa keessa kan sirreeffatan ta'uu ibsa baasaniin yaada miidiyaaleef sabaa himaaleef kennaniin mirkaneessanii jiru. Gaa kun dhugumatti rakkoo baroota dheeraaf adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduu jirtu ni fura jedhamee abdiin guddaan kan irratti kenname. Adda bilisummaa Oromoo erga Eertiraa keessa gara waggaa 18 gaa achi keessatti adda bilisummaa Oromoo mootummaa kanarratti qabsoo godhaa ture. Qabsoon inni godhaa ture kun gaa firii argamsiisuu isaa irra qabatamaan mul'atee jira jechuudha. Sadarkaa mootummatti dhaqanii adda bilisummaa Oromoo waliin araara buusuun kun kabaja guddaa fi bakka adda bilisummaa Oromoo qaamni sadaffaa jeesanitti osoo hin taane ilmaan Oromoo afaan tokkoon waliin haasa'uu danda'uun kun guddina kun bilchina kun jaalala kun tokkummaa uummata Oromoo kan agarsiisu ta'a. Qaamni sadaffaa alagalleen osoo jidduun jirre ilmaan Oromoo waliin haasa'anii jiru. Usmaan akkuma beekamu carraan muummee ministeera Dr. Abiyyi gara aangoo ol dhufu ilmaan Oromoo waliin akka haasa'an karaa saaqee jechuudha. Akka nama dhaaba kana keessa qabsaa turetti taatee kun nama hundaa gammachiisee jira. Sittoomii maaltu dhagame? Tokkummaan Oromoo namni ittiin gammanne hin jiru jechuudha. Waan kanatti dadhabne erga itti dadhabne immoo namni kun alaa galuuf namni kun waan hawwisan arguudhaaf karaa irra gabaabaa yoo deeme irra salphata. Waggoota dheeraaf qabsoo sirna kanarratti godhamaa ture. Qabsoon Oromoo har'aa miti kan jalqabee kallattii adda addaatiin qabsoon kun godhamaa ture. Addi bilisummaa Oromootis adda durummaan dhaaba erga bara 1973 bu'uureffame mootummaa kanarratti qabsaawaa ture. Dhaaba akkaan sodaatamu jedhamellee dubbatamaa ture. Erga dhiheenya kanaatti as garuu addi bilisummaa Oromoo matumti isaatu rakkoo keessa akka turee fi agartee kallattii adda addaatiin qeeqni adda addaa kanarratti dhiyaataa ture. Egaa kana hunda keessa hubachuuf addi bilisummaa Oromoo uummata keessatti deebi'ee hojii akka hojjetu gorfamaa ture, itti dubbatamaa ture. Kun har'a waan milkaa'ee fakkaata. Egaa tokkummaan Oromootii fi kabajni dhaaba kanaaf qabnu kaayyoon dhaabni kun qabatee ka'e kaayyoo dhugaatii mirga uummata Oromoo bilisummaa uummata Oromoo uummata kana gonfachiisuudha. Olaantummaa diinagdee siyaasaa uummanni Oromoo biyya isarratti qabaachuu malee akka qabuudha. Addi bilisummaa Oromoo kana irratti qabsaa'u sirni walqixxummaa saboota hin dheenne kun burkutaa'ee sirni dhugaa akka bakka bu'u addi bilisummaa Oromoo baroota dheeraaf qabsaa'aa ture. Usmaan kun hunduma keenya nu gammachiisa jechuudha. Maaliif ijoollee teenyaan qaama keenya achi keessa jira, jaallan keenya achi keessa jira.
kaayyoon isaan qabatanii irra jiran kaayyoo teenya fedhii teenya egaa akka jaarmaatti gurmaanii fedhii uummata Oromoo hundaa waan sossoosaniif gaa qaama Oromootiin walitti dhufanii haasa'uun kun gaa hunduma keenya gammachiisa itti dadhabee qofa osoo hin taane jaallan kiyyas akkasuma ni gammadu egaa Usmaan akkuma beektu adda bilisummaa Oromoodha yeroo dheeraaf biyyarraa fagaatee jira yeroo ammaan tanaa biitti abaa jechi urgoyti jechuu dandeenya jechuudha faajjiin dhaaba kanaa biyya galee jira dhaabni kun biyya ollaa taa'ee qabsoon inni godhu haga ammatti firiin argamsiise baay'ee gaxaana fi agartee kan komii hedduu irratti dhiyeessaa ture biyyatti galuun ammoo carraa guddaa advaanteejii guddaa dhaaba kanaaf kan uumuu fi qabsaa'ota Oromoo sababa adda addaatiin dhaaba kana keessaa deebi'anillee akkuma ati amma ibsa isaan irratti argite yaamicha godhaniif jiru Usmaan dhaabni adda bilisummaa Oromoo marii araaraa kana ilaalchisuuf miseensa dhaabichaa haalota garaagaraatiin caasaa dhaabaatiin ala jiran kanneen biyyoota garagaraa keessaa faca'aniitiin biyya baqattis haa ta'u biyya keessaa haa ta'uuf kanneen jiraniif waamicha taasiseetiin jira akka Saabaawwan guyyaa kaleessa gabaasee dubbisetti. Gadi bu'uudhaan ibsa kanarratti dhaabni adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu yeroo ammaa kana dhaabonni maqaa adda bilisummaa Oromootiin adda bilisummaa Oromoo haadhoo Asmaraa jiru kun isa hangafaallee ta'u isa irra caccabuudhaan maqaa adda bilisummaa Oromootiin bakka hedduutti harcaafameetiin ture kun yaadannoo namoota sammuu nama hundaa keessa jirudha. Ibsa kanarratti dhaabni adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kun ibsa amma baase kana waamichuma miseensota dhaabichaa godhe kanarratti dhaabni hunduu walqeequu walirratti duuluu osoo hin taane wal ta'ee nu hunduu uummata kanaaf saba kanaaf biyya kanaaf qabsoofna waan ta'eef rakkoolee xixiqqoo jirtu san kan diinaaf wal dabarsinee as dura kennaa turre san walqeeqa xixiqqaasanii wal salphisuu isa irra wal tumsinee wajjiin akka deemnu waan jedhu akka waamichatti illee wanta dhiyeessantu jira. Kana keessatti ibsi dhaabni adda bilisummaa kaleessa ka baase kun amma maal jedha dhaaba Oromoodhaaf qabsaa'u ka biyya keessa jiru kana nu hunduu gaafa biyya gallee qabsoofnu qaama dogoggoree jedhe dhaaba dogoggoree yakka tokko raawwate ummanni laalee nu hunda adabuu qaba ati karaa irra jirtu karaatti deebi jedhee ummanni nu taajjabee abbaa rakkoo qabu harka ummataa keessa jirra ummanni adaba nutti godhuu qaba waan jedhuudha. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo ka obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa araara mootummaa Itoophiyaa wajjin taasisan bu'uureffachuu waamicha miseensa isaaniitiif taasisan irratti kan baasaniitiin jedhan jechuudha. Kun waan hedduu nama gammachiisudha. Ummanni Oromollee ka barbaadu kana dhaabni jiru walitti deebi'ee maqaa Oromootiin qabsaan kana waan sidibu mootummaan biyya bulchaaru kan TPLF jala Ihaadig jala jiranii Dr. Abiyyiin faallee jijjiiramaa haa fidanii motora jijjiiramaa haa ta'an malee achiyyuu ta'anii Oromoof dhaabni lama caalaa hin barbaachisu. Akka gabaatti yaa'uun kun 15-16 kan osoo hin taane uummata Oromoof dhaaba biyya bulchaaruu fi dhaaba mormaa tokkotu barbaachisa. Yaada jedhutu dhiyaataatiin jira. Hawaasa keessaas akkanaa warri mormaniitiin jedhan kaa'oo xixiqqoo wanti xiqqoora wal dhaban tana dhiisanii bakka tokkotti akka dachaanii dhaabni adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamullee waan kana gadi jabeessaniitiin beeksaniiru ibsa kaleessa baasan irratti itti fufime keessa waamicha miseensa adda bilisummaa Oromoo kan caasa ala ta'e kanarratti. Addi bilisummaa Oromoo miseensota isaatiif yeroo garagaraatti yaamicha ni godha. Addi bilisummaa Oromoo yaamichi miseensotaaf godhu kun miseensota sababa adda addaatiin dhaaba kanarraa harcaan wayita humna ta'uu barbaadu wayita yeroo murteessatti dhaaba kanaaf yaamicha ni godha jechuudha. Haalli aanjaan hogguu uume kunis yaamichi kunis yeroo isaa eeggate jeetiin ilaalama. Sababni isaa biyyitti gallu biyya waggaa 100 oliif alagaan keessatti ijaarame humna kana achi sossoosuudhaaf ati humna ta'uu sifeessisaa nama walitti dhufuu sifeessisaa namni hafuura tokko qabu yaada tokko qabu walitti dhufuun jalqaba irratti akkaan murteessaadha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo miseensota isaa gameeyyiif yaamicha godhuun hedduu waan gaarii fi haqallee irraa qabaa jechuudha. Miseensonni yaamicha kun akka godhamuuf jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo miseensotaaf yaamicha godhu osoo hin taane akkamitti akka yaamicha godhame kana fudhatanii gara silaa yaamichitti godhametti deemanillee irratti hojjetuu qaba kan jedhu yaada qaba jechuudha. Kanaaf biyyi hatti gallu ammallee hin qulqulluune jechuudha. Waa hedduu buqqisuu feesaa jechuudha. Kanaaf kana qofaa miti dhaaboleen Oromoo biyya san keessatti yeroo ammaan tana alaa galanuu gurguddoon 3
dhaabonni sadeen kun hundinuu adda bilisummaa Oromoo keessa warra yaa'anii jechuudha. Ammatti garuu dandanii sossowaa jiru. Akkamitti isaan kun agoobara tokko deebi'anii inni jiru murtiin ka Oromoo ta'a jechuudha. Amma booda dhaaboleen Oromoodhaa fedhii Oromootiif manaa ba'an fedhii Oromoo irratti hojjetan wanni isaan wal dhoorgu tokkollee hin jiru jechuudha. Oromiyaan bal'oodha, biitti bal'oodha, wanni hojjetan hedduudha. Kanaaf hojii walii qoodanii wal gargaaranii haala akkaan ulfaataa kana keessa uummata kana ceesisuun akkaan murteessaadha jechuudha. Amma wal dorgommii siyaasaa ta'e kan feessu kan dubbatamaa jirus kana jechuudha. Daawwattoonni keenyallee kan yeroo adda addaatti nu gaafatan kana jechuudha. Egaa dhaaboleen siyaasaa Oromoo tokko ta'anii ititanii sirna kana keessatti nagaya yookaan ammoo araara yookaan ammoo adeemsa nageenya amman tana biyyattii keessatti mul'ate kana gajjabeessanii cimsanii dimokiraasii isa dhugatti lammiilee biyyattii ceesisuun dirqama guddaa kan qabu dhaabolee siyaasaa Oromootii fi uummata Oromooti jechuudha. Kanas waan hubataniif qopheessanii galan nutti fakkaata jechuudha. Wanni kaleessa akka hin deebine dubbatamaa jira jechuudha. Oromoon mudannoo hedduu qaba jechuudha dhaabolee siyaasaa isarra. Qophii malee waan tokko seenuun hin barbaachisu. Filmaata dhufaa jira jechuudha. Filmaata dhufaa jiru kana osoo qophii tokko hin godhin guyyaa isaa lakkooyne yoo jala geenyu taate dhaabolee siyaasaa Oromoo bakka 4-5tti sagaleen Oromoo bakka 4-5 qoqqoodan taanaan gara Finfinnee gool dhufne kursiin teenya adda addaa jechuudha. Wanni nuti dubbannullee adda addaa jechuudha. Kun akka hin taaneef namni amma dubbachaa jira jechuudha. Biyyattiin sirna dimokiraasii dhugatti ce'uuf deemte jechuudha. As keessatti immoo Oromoon tokko ta'uun akkaan murteessaadha jedhamaa jira jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo galuun hedduu takka gaariidha. Galuun duratti immoo miseensota isaa yaamicha godhuun akkaan gaariidha. Kana qofaa miti warreen jaallan isaanii kaleessa irraa daban 2002 keessa garee baatee jira. Garee obbo Galaasaa Dilboo Hayyudiree adda bilisummaa Oromoo duraan isaan kun akka ammaan tanaa murtii tokkorra hin geenye ala jiranii jechuudha. Isaan kun illee gara biyyaa akka galan uummanni gaafachaa jira jechuudha. So addi bilisummaa Oromoo miseensota isaa yaamicha godhee dhaabolee siyaasaa Oromoo biyya keessa isa dursanii galan kana waliin hojjechuun akkaan murteessaadha. Amma jeequmsa illee feesisu jaamaa jira jechuudha. Jeequmsa kan ta'u yoo ilaalaate namoota qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatan waliin jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo if qopheessee galuu qabaa kan jehu uummanni Oromoo kanaaf jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo boolee Galaasaa Dilbootiin hoogganamullee galuu qaba. Hayyoonni Oromoo gurguddoon gaafa ce'umsaa san biyyattii keessatti jijjiirama guddaa hojjetan kanneen akka Ibsaa Guutamaa faan hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo irrallee ara jiran jechuudha. Kana asirratti Badri mootummaan akkuma walii galatti waamicha godhe nullee akkuma quba qabnutti dirree siyaasaa bal'isuuf dhaabni siyaasaa kamiyyuu kan dantaan biyya kanaa na laallata jedhee qabsaa'aatiin ture biyyoota adda addaa keessa taa'uudhaan jechuudha. Biyyatti galanii karaa nagaatiin mootummaa wajjin uummata isaanii keessa taa'anii qabsaa'uu qabaniin waamichi hundaafuu taasifameetiin jira. Haaldureewwan kan dhiyeeffatan keessa dhaabonni hedduun haaldureellee dhiyeeffannee kara biyyatti hatattamaan galaniitiin uummata isaanii keessatti qabsaatiin jiru akkuma hunduu argaatiin jiru. Adda bilisummaa Oromoo ammoo waan shakkiiwwan hedduu as dura qabu. Yeroo muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Mallas Zeenaawiin turanis qaama sadaffaan illee haa ta'u mariiwwan garaagaraa akkuma duratti kaasteetti adeemsifamee haala itti jigeetu jira waan ta'e shakkiiwwan jiran kanniiniif bakka qaama sadaffaa jedhameetiin itti dubbatamallee waan san ifa godhaniitiin jiru. Hayyeka kawaa'ee araaraa fi waamicha adda bilisummaa Oromoo kanumaan goolamnee qophiilee gara biraatiin bal'inaatti deebina waan ta'eef gara mata duree keenya isaa xumuratti yoo dabarru akkuma gabaasaatiin turre Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti illee haala jeequmsa naannoo Sumaalee Itoophiyaa jijjigatti uumamee wal qabatee dhalattoonni Sumaalee biyyoota akka Jibuutii, Sumaaleelaandii fi Somaaliyaa keessa jiran baqattoota Oromoo irratti miidhaa jajjabaa geessaa jiran hanga ajjechaa suukkanneessaa raawwachuudhaan ilmaan Oromoo halkanii guyyaa dhiiga bawaatiin jiru nullee jala buunee sagalee isaanii dhageessaatiin jira. Hanga ammallee mooraa tokko keessatti baqatanii keessa Jibuutii keessatti haalli kun akkaan hammaatee jira. Atilee Badrii jala buutee yeroo hedduu gabaasaatiin turte mee dhimma kanarraa haasofnu. Gaariidha Usmaan, akkuma beekamu rakkoon baqattoota Oromoo arraami kan jalqabee ture waggoota 30 dabraniif baqattoonni Oromoo gara biyyoota Jibuutii fi Somaaliyaa baqatan rakkoo garaagaraa keessummeessaa akka turan beekamaadha. Keessattuu baqattoonni Oromoo Jibuutii mirgi baqattummaa isaanii sarbamee yeroo garaagaratti bifa siyaasatiinis akkanumatti sababa hayyama xalayaan qabdan jamuunis raafamanii yookaan ammoo qabamanii gara biyyaa darbamaa turan.
amma dura hidhamtoonni siyaasaa biyya san keessaa qabamanii gara biyyaa darbamanii jechuudha. Warra biyyeen itti salphatu Rabbi rahmataa godhuuf warra akka Ibrahim Bosharii warra akka Sheekh Muusaa Su'aalaa fa'aa amma dura biyya san keessaa qabamanii gara Harar fidamanii akka hidhaman seenaa Jibuutiin hariiroo Oromoo waliin qabdu. Mootummaan Jibuutiidhaa ollummaa uummata Oromoo fi biyyattii waliin qabdu cabsuudhaan yeroo garagaratti miidhaalee lammiilee biyyattii irraan gahaa jirti jechuudha. Kun maddi isaa guddaan sirnaatu kana godhaa jechuudha. Sirni yooniif lammiilee isaa biyyoota ollattis ta'ee biyyoota fagootti baqataniif ilaalcha gaarii hin qabu ta'e namni kabajaas hin godhu jechuudha. Kanaaf mootummaan Jibuutiidhaa mirga lammiilee eeguun dirqama kan jedhamuuf kanaaf jechuudha. Haqa ollummaa walirraa qaba. Lammiileen Sumaalee Itoophiyaa keessa jirti yeroo rakkoon Oromoo irra gahu biyya keessa rakkoon biraa dhalata. Kuni wal balleessu ta'a jechuudha. Mootummaan Jibuutii seera idil addunyaa kabajee mirga baqattoota achi keessa jiranii eeguun dirqama isaati. Kashlabboota yookaan ijoollotaatu ganda keessa wal ijaaree nama ajjeese yookaan nama diree yookaan nama saameedhaa miti. Mootummaan waan kana qoratee jala bu'ee nama tokko yoo adabee ganda san keessa namni lammata waan akkasirratti hin bobba'u jechuudha. Karaa miidiyaatiin karaa barreeffamaatiin ilaalcha baqattootaaf qabu mootummaa yoo kan ibsu ta'e dargaggeessi ganda keessa wal ijaaree baqattootaan tumanii jechuudha. Asirratti Badri maaltu ture beektee akka baqattoonni tokko tokko anillee karaa Sumaalaandis haa ta'u Jibuutii irraa naqunnamaatiin turanitti ka'umsi yakka kanaa yookiin jeequmsa kana ajjeechaaf saamichaa kun sooshaal miidiyaa gubbatti viidiyoo namoota reebanii ajjeesan ka gadhiifame kana bu'uura godhachuu Oromootu akkana Sumaalee ajjeesaatiin jira keessaa naannoo Jijjigatti yaada jedhu odeessa dogoggora ta'etu sooshaal miidiyaa gubbaa faca'uudhaan rakkoo kanaaf daraanuun nu saaxilee duras rakkoo keessa turru kanatu hammaateetiin yeroo ammaa kana lammiileen keenya naannoo Sumaalee Itoophiyaa jiran haala kanaan dhumaaranii isin nu keessa nagaan teessan kan jedhu nuti ka'ee jedhan. Kana qofaa miti Sumaan amma deengadda wayitaa raayyaan ittisaa magaalaa Jijjigaa seenu viidiyoo isaanii hedduun hin hordofanii waan isaan ololli sooshaal miidiyaa irraa deemu guddaadha ulfaataadha karaa Sumaalota tokko tokkootiin jechuun hunda isaaniitii miti. Kan jiran Oromoon weerare Oromoo magaalaa Jijjigaa qabatee ji'a sadii keessatti walitti dabalamnaan isaa hunduma keenya nu dhuunfatee nu to'achuu fi nurratti duuleeyanii dubbatanii jechuudha. Kun waan dhugarraa fagaatee jechuudha. Egaa maddi rakkoodha kan ammaa kuni kan ammaa keessattuu Jibuutii kuni jalqaba isaatti televizyiiniin isaatti rakkoo namoonni biyyoota Afrikaa keessatti walirraan gaan I think Nigeria moo beekanii viidiyoo sanii viidiyoo namoonni ajjeesanii hallayyatti darban boollatti gatan kana Oromoota akkana godhanii dhiichisa afaan Oromoo jalaan itti qindeessanii tamsaasan. Viidiyoon dharaa televizyiinii isaatti gadhiise sun dhugumatti rakkoo guddaa uume jechuudha hawaasa keessatti keessattuu hariiroo Oromoo fi Sumaalee daran hammeessee jira jechuudha. Isaatti dhiifamallee gaafatu dhiifamni gogaan sun sirrii akka hin taane fi viidiyoo san maaltu akka qindeesse fi madda kamirraa viidiyoo san argatanii akka miidiyaa guddicharra oolchan kana ifatti wanni dubbatan hin jiru jechuudha. Nama fakkeenyaaf yoo waan tokko gabaasuu barbaade madda waan san naa kenneen hin beekaa jechuudha. Maddi sun akkamitti akka naa kenne qoradhee biran gaha. Wanni ati na argite sun rakkoo uumee jira dogoggora. Kanaaf eessaa fidde jee gaafachuun irra jira gogumatti dhiifama gaafatanii jiru kun sirrii miti kan biraa naannoo Sumaalee keessatti rakkoon amma dhiyeenya kana dhalate jedhamu raayyaan ittisaa biyyaa achi seenudha. Raayyaan ittisaa yeroo jalqabaatiif gareen jijjiirama biyya san keessatti adeemsifamaa jiru waan hin feene waraanni nu weerare waraana Oromoo nu weerare jedhanii ifatti dubbataa jiru barra achi waajjira bulchiinsa magaalattii keessatti viidiyoo laayivii waraabanii gadhiisaa turan jechuudha. Naannoo Sumaalee Itoophiyaa magaalaa Jijjigaatti akkuma nuti quba qabnu raayyaan ittisa biyyaa mootummaadhaa gara naannichatti seeneetiin ture yeroo kana kaabinoonni abdii illeedhaa ummata Oromootitu nu weeraraara malee raayyaa ittisa biyyaati miti raayyaa ittisa biyyaa tasgabbeessu magaalaa kana hin seenne kan jedhu olola sooshaal miidiyaa kallattiidhaan dabareedhaan baanii haalli itti dubbatanii uummatatti kakaasaa turanillee jira. Sababa kanaan badiin hedduun keessaa'uu dargaggoonni maqaa heegoo jedhu kan abdii illee fi kaabinoota isaatiin ijaaraman magaalaa keessa socho'uudhaan mana amantii ortodoksii bataskaanas gubaniiru, mana baankii caccabsanii saamaniiru, qabeenya namoota dhuunfaa saamaniiru, ajjecha sabaaf sablammoota achi keessatti argaman irratti ajjecha hamaa raawwataniiru. Magaalaan jeequmsa guddaa keessa turte. Haala kanaan wal qabateeti akkuma tamma jedhaa jirtu biyyoota ollaa hafan keessatti illee dhalattoonni Sumaalee uummata Oromoo irratti miidhaa kana geessisaa kan jiran olola dhugaa of keessaa hin qabneen namoonni viidiyoo garaagaraa laaluudhaan
kanaan sobamanii dhiibbaa hedduu geessaatiin jiru. Akkasuma Usmaan kuni namoonni viidiyoo kana waraabanii nu weeraramnee jirra Oromoon nu weerarte Abiyyi waraana Oromoo qofa hidhachiisee nu dulchise jedhan sun aangoota mootummaa abdii illeetiif amanamoo ta'anii jechuudha. Waajjira bulchiinsaa keessa ta'anii viidiyoo san waraabaa turan jechuudha. Afaan Somaaleetiin dubbataa turanii Somaaleen addunyaarra jirtulleen akka isaaniif dirmattu dubbataa turan jechuudha. Faallaa kana ammoo wansa ajaa'ibu guyyuma kaleessiif dheengadda hawaasni Oromoo hawaasni Somaalee harki wayyabni ammallee nagaa barbaada Oromoo waliin biyya keessa fi alatti dabalate jechuudha. Kanaaf wanni weeraramni tokko hin jiru. Raayyaan magaalaa seenee raayyaa biyyaati. Arraa miti kanas seede achi keessa Oromoo jira, Somaalee jira, Amaara jira, Tigree jira. Kanaaf wanni kophatti duula jibbinsaa kana saba guddicharratti oofnee biyyattii nagaa dhoowwinuuf hin jiru. Namoonni akkana waan akkana oofan olola akkana oofan dhaabbachuu waan uummanni immoo olola akkana dhaggeeffachuu qaban ifatti miidiyaa isaaniitiin dubbachuu jiranii deebi'anii. Kanaaf kun hayyoonni Oromoo aangoonni mootummaa irratti duulanii waan kana tasgabbeessuun dirqama kan naannoo Somaalee keessatti gaggeeffamu biyyoota Jibuutiif Somaaliyaa keessatti gaggeeffamu baay'ee waan hamaadha jechuudha. Baqattoonni hedduun ajjeefamanii jiru. Namoonni hospitaala dhaqanillee wal'aansa dhoowwatamanii jiran jedhamee dubbatamaa jira. Baqattoonni guyyaa guyyaan Jibuuti irraa nu dubbisanis kanuma himanii jiran jechuudha. Wanni galateeffatamuu qaba immoo uummanni Affaar magaalaa Jibuutii naannoo Aribaa jedhamu uummata Oromoo ofitti qabee nuti isin dura dhumata jechuudhaan yeroo ammaa dukkaana yookaan sharaa dhaabanii fi gargaaraa jiran jechuudha. Dhugumatti gaafun hariiroo uummata Oromoof Affaar kan jabeessuu fi seenaa sabichaa keessattis kan hin dagatamne ta'ee galmaa'utu irra jiraata jechuudha. Kan biraa Usmaan bulchiinsi naannoo bulchiinsi Somaalilaand pirezidaantiin biyyattii Musa Bihi gad ba'ee miidiyaadhaan sirna eebba barattoota tokko irratti wanni inni dubbate Dr. Abiyyi Ahmad nagaa biyya tanaa nagaa naannoo keenyaa mirkaneessuuf nama murataa Rabbi nu kenne jira jechuudha. Nama kana ilaalchisaa kana fudhannee deeggaruun akka biyya ollaa tokkotti akka murteessaadha jira jechuudha. Kana cinatti dabalee wanni inni dubbate tokko jira jechuudha. Lammiilee Itoophiyaa asbii Somaalilaand keessa jiraatan afaan fedhan haa dubbatanii mirgi isaanii eegamuu qaba jechuudhaan abbootii amantaa manguddoota biyyaa dargaggoota biyyaa fi shamarran biyyaa hundaaf yaamicha dhiyeessanii jiran. Egaa kun dhugumatti waanuma ollaan tokko walii godhu jenneetti fudhannaa hedduu takka galateeffamuu qabu jechuudha bulchiinsi Somaalilaand jechuudha kan biyyee kanuma wal qabateetiin ka Puntland keessa magaalaa tokko keessatti ammoo durattumaa gadhiyoo maddi keenya tokko yookiin baqataan Oromoo achi jiru tokko dhimmootuma roorroo dhalattoota Somaaleetiin baqattoota Oromoo irra ga'u kana naaf ibseetiin ture. Maal jedhaa dubartoota illee dirqisiisanii haalli itti gudeedaa jirantu jira dubartoota Oromoo. Ammas ajjeechaa raawwatame jiraachuu baatullee cuubeedhaan namoonni waraanamanii haalli itti miidhamantu jira. Haalli wal fakkaataadha. Akkuma tu jette Somaalilaandiin gaariidha homaan jettu fooyyeensa qabdi. Garuu biyyoota akka Jibuutii fi Puntlaandii kana keessa haalli akkaan hammaataa akka jiruudha. Puntlaandii keessatti baqattoonni Oromoo lama dheengadda ajjeefamanii jiran jechuudha. Kanaaf bulchiinsi Somaalilaandii akkuma jenne mirga baqattootaa eeguutu irra jiraata. Dhaabbanni dhimma baqattootaa UNHCR magaalaa Bosaasoo keessatti argamu baqattoonni iyyannaaf yeroo itti dhaqan nuti mootummaa nu dhagaan jiru mirga keessan eeguu hin dandeenye jechuun dubbataa jira. Imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii keessa jirullee gara Jibuutii yoo deebine dheengadduma bikka baqattoonni itti baqatanii jiran naannoo Areebaa jedhamtu ganda Afaaritti dhaqanii rakkoo keessan ni furraa namni biyya galuu feetanis biyya ni galtuu kanas jiraachuu feetanis mirgi keessan yookaan nageenya keessan ni eegama jechuudhaan baqattootaaf waadaa galan. Baqattootanis namoota tokko tokko ganda jirtanirraa filadhaatii lakkoofsa bilbilaa waliin maqaa isaanii nuu kennaa qunnamneet akkaataa warra biyya galuus itti galu akkaataa namoonni as jiranis nageenyi isaanii itti eegamu irratti hojjanna jechuun waadaa galaniif erga gaafa saniiti garuu nutti hin deebine jechaa jiru baqattoonni. Imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii keessatti argamu mirga lammiilee sanii nageenya lammiilee sanii eeguun dirmatuufin akka murteessaadha jechuudha. Kanaaf baqattoonni Oromoo Jibuutii keessa gargaaramuu qaban sadarkaa mootummaa federaalaatti gargaaramuu qaban hayyoonni Oromoo biyya keessa fi alaa lammiilee kanneen lammiilee keenya dirmatuu fi qaban kan jiruun qaba Usmaan kan isaan nuti kanuma irra deddeebanii baqattoonni Oromoo illee iyyachaa kan turan tole ka Badri marii gaazexeessaa kan har'aa mata dureewwan sadii qabanneetiin irratti dubbachaa ture kanumaan goolamna kaasaatiin illee nu daangesseera. Mareka is wajjin kan turre waa'ee kiyya Badri Yusuf anillee Usmaan Baajutii gama kaameraa fi qindeessaa suur-sagalee Abdii Jamaal nu faana ture. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork sagantaaleen hafan itti fufu fayyaa ta'a.